harka fuunee gammachuu teessan qofla duunii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya torbaanitti al takka namoota bebbeekamoo addunyaarraa walitti funaanne iccitii isaan ittiin guddatan irraa hubachuudhaaf yoo irraa barachuudhaaf waltajjii tanatti afeerree qindeessuun keenya yeroo mara ni yaadatama. Arraas duba namoota lama bebbeekamoo warra tapha kubbaa miilaa seenaa durarraa kaasee hamma dhumasitti ni beekan jaamee eegamu. Warra ifiifis tapha kubbaa miilaa hoggaa taphatu kubbaa mudhii keessa dhiituudhaan akka nama hijaarraa qabutti iyyisiisu namoota lama bebbeekamoo qindeeffannee dhiyeeffanneeti jirra. Inni gama bitaa kiyya kanaan argamu nama yeroo duraatiif tapha kubbaa miilaa 2020 magaalaa guddittii Qatar Dawhaa keessatti gaggeeffamu irratti gool 50 miilaan naqee caantaa dabaa fudhatee fi inni gama mirgaa kiyya kanaan argamu immoo nama ijoollummaa isaatirraa hamilee fi hawwii tapha kubbaa miilaatiif qaburraa kan ka'e dabtaraa fi qalama bitatee dirree kubbaa miilaa keessa taa'aa oolee galgala galuudha. Taakallaa majannee sarara qilleensaa irratti qophii teenya jalqabaatii irraa namoonni TV jalaa fagaatan akka TV jalatti dhiyaatan warreen TV jala jirtan akka harkaan qabatan hireen akkanaa waan hin deebineef akka saammattan akka dhaqqabatan gamanumaan isin afeerra. Mee duraan dursee keessummoota keenya baga nagaan dhuftan isin jenna. Qophii teenya taakallaa meennee jalqabuun duratti goofata gabaabaa tokko yoo boqonnaa gabaabaa takka isin fudhachiifna boqonnaa wajjin turtii gaarii. Oke daawwattoota keenya baga nagaan deebitan mee duraan dursee gaafii sumarraa hin eegala. Mee maqaa keessan bal'inaan daawwattoota keenya akka nu barsiiftan bal'inaan maqaan keessan eenyu faayi dhalataa biyya tamiiti mee isin gabaabduu dubi. Duraan dursee hiree kanaa naa hannuu keetiif baay'een si galatoomfadha. Maqaan kiyyaa gartee gaafan biyya namaa jiru san David naan jaan. David jane. Okay. Egumaan achi bee Itoophiyaa tana gale. David jechuu eegalan. Itti dha jechuudha. Jaan. Davidoo warri jaus ni jira. Ammaati David jii barreessila. Kanuma si kana naa katabe. David eenyuti mee David eenyuti isin jenna mees. David Hussooti. David Husso Villa naan jaan. Mee David Husso Villa dhalataa biyya tamiiti mee isin biyya tamitti dhalatan? Dhalataa biyya tanaa jee murteessuun baay'ee na dhiba. Akkamitti ertee wasana Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti hin dhaladhe. Wasana walakkaa jechuudha. Suudaan jechuun danda'u Itoophiyaa jechuun danda'u. Wasana gandaa jira wasana gubbaa. Gandilleen waa hin jiru. La wasanuma sarara san gubbattiin dhap jee dhaladhe. Sararuma pee gubba dhalate. Sararuma pee san gubbattiin dhap jee. Duba mee gaafa Itoophiyaa fi Suudaan tapha kubbaa miilaa taphatan gareetam deeggaruu turte meeti. Dhugaa gartee gaafa Suudaanii fi Itoophiyaan taphatte san lamaaniifuu taphadheetiin jira. Boqonnaa dura Suudaaniif hin taphadhe. Boqonnaa booda laakiin Itoophiyaaf hin taphadhe. Boqonnaa booda anu eegumaan asii tapha Itoophiyaa sana agartee. Taphni guutuu jijjiirame. Guutumatti hin jijjiire tapha. Guutumatti. Taphni gurraacha ture adiitti deebisee seenee tumaan. Waan kana waan saniin beeku eegumaan seenee taphni mirqaane gool saadiin seenee keessa agartee. Arke. Arke siin dhaqe. Lakkii anaa miti. Khadura kaayes anaa miti. Ati agartee gool san? Arke. Gool san agartee mi? Arke. Agartee mi jakeetiin? Arke. Arke anis. Likkiitiin arke anis. David Villa rakkoo qabda. Mee gama keessan adeebinu mee keessummaa keenya maqaan keessan eenyu dhalataa biyya tamiiti yoo isin akka David Villa ibsatti mee isinis nuuf ibsa. Maqaan kiyya gaafaan biyya tana ture jechuudha Itoophiyaa gaafaan Itoophiyaa tana ture Bakar naan jaan Bakar jaanii nama akkasuma nama ture ammoo jabaadheetiin kubbatti Biraazil dhaqee biyya alaatti jechuun piroofeshinaalummaadhaan yeroo hedduu achi taphadhee kanneen akka Ronaldinho fa'aa wajjin baree achitti Diiniyoo natti dhaan Bakar Diiniyoo naan jaan Bakar Diiniyoo Ronaldinho akka obboleessaati jechuudha Ronaldinho Bakar Diiniyoo jechuudha Bakar Diiniyoo gochoo naan jaan jechuudha abbaan tokko jechuudha akka abbaan tokkooti akka warra Biraazilotaa godhanii jechuudha akkas dhaquun dhabdu atichi. Dhalataa biyya tamiiti mee? Ani dhalataa biyya Biraazil. Godina Shawaa Lixaa aanaa Illuubaaboor ganda Shullum Wallaggaa ganda Gooroo Gubbaa san mana tokko sochirra jira
mana san keessa firaasha irratti dhaladhe jechuudha. Bakar Diinoo akkama amma waan dhalachuu jiru fakkaata. Mee David Villa David gama keetiin deebimee David Usso mee isin taphataa biyya tamiiti mee taphataa biyya tamiiti kilaba kam taphattame isin? Gaafii bareedu kilabaaniin an taphadhu yeroo ammaan taanaa jechuu kilaba Sprite. Kilaba Sprite ma dhugan kana moo? Kilabuma Sprite dhugan kan. Kilabni san guddaadha moo kamime? Kilabni san waa guddaallee miti. Hanquma qaruuraa san. Hanqanu. Hanquma qaruuraan dhaabbattu san. Hanqasuma kilabni san xiqqaa natti xiqqaateetiin wal nu fuudhuu didee kilabni Sprite san iddoo xiqqaa waan ta'ee jecha achii bee kilaba Faantaa seene. Kilaba Faantaa kun guyyuma lamatti Faantaa kiyyan dhugan seeta. Maal kilaba Faantaa tiima kun jeetiin achii aaree maa Faantaa namaa dhugan jee kilaba Baabbilee seene. Baabbilee guddaa tola kilabni. Baabbileen guddoo gaatti qawayyaa qaruuraa Baabbilee seene. Bara duwwaa 9 duwwaa tuqaa 9. Gaafa saniin seene. Gaafa saniin taphadha jetti kilaba Baabbilee kanaas Baabbileen bishaa dhugun dandeessu. Baabbileen ni bishaawa an taatu dhukkuba kaleen qabu maaliifin taphadha jeetiin achii bahee anumaaniin baay'ee karaa deemu jiru kookaan naafan dhufe kilabni kookaa eessa deemta akkattiin badee deema akkasitti kilaba Baabbilee dhufanii maallaqa kaayanii kookaa abbaa sadi banaa fidanii karaa dhugan jechuudha abbaa sadi fidanii akkasitti na jijjiiranii kilaba kookaa taphadha amma kun qamisni kunis kasaniiti kookaa koolaan taphadha sa'aatiin sadii miti kookaa abbaa sadi karaa dhuganii. Lakkoofsamee qofatamee gaa'oggaa kilaba kookaa taphattu lakkoofsamee qofattaati. Lakkoofsaatuun laal ilmi namaa kun lakkoofsanii guureen jiin Itoophiyaan nama miliyoona meeqa hiranii dhumeeti takkara lammaffaan uffadha. Firaakshiniidha takkara lammaffaan. Firaakshini Davidiin takka lammaffaan uffata takka nama takkara lammaffaa uffatu dhageenyu nuti lakkoofsa keessatti tapha kubbaa miilaa keessatti seenaa gulaallugaa. Mee Bakar Diinoo Goochoo gama keessan adeebi'u mee isinoo taphataa biyya tamiiti mee taphataa biyya tamiiti kilabaafoo biyyam taphattan lakkoofsi sun uffatan lakkoofsa meeqa mee? Kilaba kana maal seete ilaal gaafa dur gaafa Xaaliyaan san kilaba maqaatti baasu noori baqa qaanyiidha hunuma hin baasu. Sheem jetteeni akkasi qaanyi maaliif ni beektaa kilabni yoo gandaa ol ta'e karaa ol karaa gad ijoollee dhedheertuu ijoollee kubbaa liqidhooytu akkas jenneetuma walii yaamna malee kilaba maqaatti hin baafnu nutis amma ilaa ammaatillee kilaba keenya osoo maqaatti hin baafne akkanuma deemu jira jechuudha. Seenaa dursan jiraachisuuf jechuudha. Gaafa kilabni maqaan qabni irraa eegaltanii hamma ammaa taphachaa jira jechuudha. Mee Bakar Diinoon taphataa biyya tamiiti mee Bakar Diinoon? Bakar Diinoon ani taphataa biyya Itoophiyaati. Maaliif jennaan? Itoophiyaati. Hunoolaal ammallee laal firraan qabalaal. Garuu biyya alaa dhaqeetiin Biraazil dhaqee professionaalummaan nuu taphadhu jaanii Biraazil na qabanii na didanii didee dhufe. Maaliif ni beektaa? Jaalala biyyaati. Patriotism. Maal jette? Patriotism. Meerootism jetteen? Patriotism. Sanuma. Bakar Diinoo Goochoo lakkoofsi sun uffattu lakkoofsa meeqa mee? Gaafas laal. Ani dubbiin bakka sanatti kajaabaa dubbii takka naa gale. Amma yoo laalte taphattoota bebbeekamoo addunyaa hunda isaanii yoo laalte amma Roonaaldinoo laaltus Kiristaanoo Roonaaldoo laaltus Meesii laaltus as gubbatti lakkoofsa 10 6 7 barreeffata. Faayidaan maali? Hunda isaaniitii qaba amma kilaba sanirraa baatee kabiroo dheete 10 numa jirti. Ana immoo tan namni biroo hin qabne tan namni ittiinis na beeku jeetiin bilbila lakkoofsa bilbila kiyyaa asirra barreeffadhe jechuudha. Namni yooni anti yaa kubbaa akka malee godhes bareeches akka yaadanarra kannatuuf ifaa fi bilisatti akka yaadanarra kannatuuf bilbilee je'eetiin akkasitti lakkoofsa bilbila kiyyaa duwwaa 9 15 je'eetuma akkasitti asirra barreeffadhe jechuudha. Bakar Diinoo nama yeroo duraatiif lakkoofsa bilbilaa barreeffatee maaliif jiiga? Maaliif? Yeroon taphadhu hedduu akka ajaa'ibaatti waan nama kana gartee akka ajaa'ibaa waan hin godhu kubbaatan namni akkanaa bilbiluuf jeetiin kaa yaadaas yoo qabaatan yaadaas amma gool dheengaddaa maaliif hin naqinii naan jechuu yoo fedhan eessa na harkan asumara laalaniituma naa dabalan jechuu. Bakar Diinoo dubbiin hedduu nama ajaa'ibsiifti. Mee ammas gama keessa naa deebi'u akka toora intarneetaa gubbaatti gadhiifamee jirutti taphattoota addunyaa bebbeekamoo hojii turtan jedhee dubbataa
Daawwitiin ammaa akkasitti dubbatti. Mee ati taphattoota biyyeen fa'aa hojii turtee taphattoota bebbeekamaa eenyu fa'aa hojii turtamme? Dhugaadha. Dubbiin kun dhugaa. Taphattoota bebbeekamoo akka agartee biyya Biraazilitti jechuudha. Biraazil gaafaan ture pirofeshinaalummaadhaan kanneen akka Roonaaldinoo fa'aa hedduu akka ilmaan haadhaa fi abbaatti hojii jiraannee hojii turre jechuudha. Hanqa maqaa abbaa isaallee naa kannu reefullee siimeetiin jira. Bakardinoo Roonaaldinoo. Maqaa isaa iddaan Diinoo sa maqaa abbaa isaati. Maqaa abbaa Roonaaldinoo gochoodhaan minni Bakardinoo gochoon an jedhanis gaafaan achi jiru. Maqaa isaa maal bichaan? Roonaald qofa. Roonaald bichaan. Roonaald Diinoo san maqaa abbaati. Anuu abbaa kiyya natti dee Bakardinoo godhe jechuudha. Isaa wajji mana kiraa kireeffannee mana tokko keessa hojii turre jechuudha. Akka ilmaan babbaa. Amma gaaf tokko akka ilmaan abbaa tokkotti. Amma gaaf tokko Kiristaanoo Roonaaldoo fi Meesii illee achi dhufanii mana kiraa san nu wajji ta'anii jechuudha. Baatii takka guutuu achi qamaanii dabarsine jechuudha. Wajji galu turtan. Wajji galu turre. Amma mucaa amma beekame kana xiqqaa maal jettaniin kakuture kudhan uffatu kana Neymar kun ijoollee ture. Ergachuu turre jechuudha. Jimaa qarshii kudhanii ergachuu turre. Gizeen jimaa fidee dhufee loozoon ergachuu turre jechuudha. Neymar amma kana beekame kana jechuudha. Badhaasuun tokko ni nafee. Neymar jechuudha. Mee jimaa biyya Biraazil jiru taa mee buna malee jimaa biyya Biraazil hin dhageenye. Eenyu jaa? Jimaa bakka isin jirtan san ni jira moo mee akkamii mee? Akka ajaa'ibaa jira. Inumaa weebsaayitii qabaa hojjette. Weebsaayitii jira achi www.supersonic.com jettee gisee seente. Jimaa achirra sii fida kana urota bareedaa kana laal. Sii fida daawunlood giseeteen kanuma ajaa'ibaa kana buustee qamaata. Siif gabboo. Daaloo godhatanii qabaatan jechuudha. Hayi maal taate laal qamaanee dirree seenuu turre guyyuu. Maal taateetis. Dirree guddoo san bar qamaatu malee waliin ga'uu hin dandeessu. Itti cirree bari jabana. Oomeus na yaadachiisin. Tapha seenna itti cirree. Hayi. Daaloo gootanii buufatanii qabaatan jechuudha. Mee gama keessanaa deebi'u David Usso. Mee gama keessanaa deebi'u taphattoota biyya miifaa hojii turtanii mee isinoo taphattoota akka Peelee Maaradoonaa hojii turtan jaameetii eegama. Mee seenaa akkam fa'aa hojii dabarsan mee Peelee ta'ee Maaradoonaas. Amma Maaradoonaa fi Peelee hojii turre. Laakiin ammoo Maaradoonaa akka waliin fe'an. Maaradoonaan amala hin qabu bada nama wajji waliin ta'u liqii namaa fuudhuun deebisu dhugaa siif hin himu. Kijiba si guura waan hin jira sitti uumu. Kijibummaa tana dhugaa kijiba. Ammoo Peeleen keenya nama keenya Peeleen. Oromoo jechuudha. Peeleen Oromoo bar ni beektaa? Oromoo keessa ala keessa mana. Peeleen eessa dhalate? Gaara mul'ata dhalate. Peelummaa kun warra gaara mul'ataati. Wanti hoo obboleessi inni gaara dhokata dhalate obboleessi gaara mul'ata dhalate. Peelee jechuun naaf inni olla. Naatu qaariyaa baasee fi jiraachisu ture. Peeluma kana kan biraatii miti. Peelee kana. Kanuma. Bar Peelee amma jaaniin kana baarree ture maqaansa. Baarree jechuu turreeni Biraazil dhaqee Peelee jaaniin. Ni taa'annee firaawus. Peelee jechuu ummaasaa. Peelee ummaasaa galaana diree dhaawatee fuudhe. Galaana gaafa kan diree rafalu. Gaafa halkan dhufee akkasii nama guure sanii guure. Peelee ummaasaa jechuu. Peelee. Anna yaadachiisin tasaasan. Peeluma kana. Abbaasaa tira kan tolcha jee waan hin beeknetti seenee qalqallannini tiraqni qabee du'e. Anna yaadachiisin Peelee. Anaatu isa irraanfate malee inni nan irraanfanne ammallee naaf duwwala. Silkii isaa sii kannuu Peelee moo. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo daqiiqaa muraasaaf boqonnaa fudhannee akka walitti deebina. Daawwattoota keenya kabajamoo baga nagaan deebitanii mee David Usso gama keessanaa deebi'u mee tapha kubbaa miilaa keessatti waan si ajaa'ibsiise waan si qunname yoo jiraatte mee gaaffii jettuuf deebisaa qophaa'aa nuqanne. An tapha kubbaa miilaa keessatti wanni hedduu na dinqisiise. Gaafa takkaan
mana irratti qophaa'ee arra kubbaa miilaa asiin seenee achiin ba'uun qaba jeetiin muradhee jechuudha. Innaa wattu qophaa'uu keessa kopheen uffanne gaafa sana. Ol seenee gool eegarraa kubbaa naa kan yeetumaan kubbaa fudhadhee itti achi qaceele. Fuuldura jechuudha. Fuuldura harree maal abbaa isaanii fidan jee itti achi deeme na dhufe kaduraan wayin akkasuu dhe kaduraan laal wayin itti hambise akkanama asiin deemu jeetumaan asiin Bira gamanumaan kutee bira laal innaa akkanatti osoo na bira kutee eegam makiinuma karaa wal dabartu jeeti osoon feene dabire haa halamadaanatti as qaceele fiigaa goone dhufe wayin itti hambise akka reefuun godhe wayin godhe akka biraatiin godhe kanas akkanama asiin dabru jeetumaan asiin ammas asumaan rabbiin asumaan alaafise kanaas wayi akkas godhe osuma kana laalno bira kutee mudhiin isaatu micciiramte wullee kam gisee laqaa akkam gisee wullee micciiramteeti mudhii san ammallee baddee mudhii san ammallee Itoophiyaa isaa dhabee biyya alaatti ergu jiraniif mudhiin akkasii hin jirtu. Oriijinaala jechuudha. Mudhii oriijinaala jechuudha. Akkasittiin oguun kana dabree kaboodaa tokko na dhufe gurraachi qiyyaa kana yeen dhaabbatu na dura. Gifa. Aboo kanaas wayin akkasitti itti hambise akkanama asiin dabree taman asiin oguun godhe asuma na bira jiraa kun. Asuma ifcinatti ilaaluu seeta. Dheedaanu ajaa'iba. Kana bakka akkaan godhu guddaa rabbumaan hin gahe rabbi ni beektaa hin jeen. Boo iyyee keenyaa meeti eeyye rabbi ni beektaa na dabarsinu maan jeen. Rabbiin qabde fira. Rabbiin hin gahe dabre namni keenya kun gara laafaa beete Oromoo gurbaan san biyya namaa dhaqee akkuma kiyyaatti bira dabreetiin gool eegaa dhufe gool eegaan akkana jechuun dhufe wayin itti hambise kanaas kanama asiin dabreetumaan asiin harree Barranyaas. kute bana dachiin tun oguu wali dhufne goolii wajji koompitaatera addunyaa Koomataatoroonni jechuudha. koompitaatoroonni harka wal qabatanii bakka takka David Osoyaan isa gool yee gurbaan Dinqisiifata. David Osoyaan isaan jedhan kubbaa dhiiseetumaan isa jirtan jee barbaade sanii na dinqisiise gool sana akkasittiin dhiiseef. Akka namoonni hedduun taphattoonni gurguddaan dubbatanitti namni dirree kubbaa miilaa san keessa jiru waan koomataatira ijoo hin dhagahu yoo go'a uummataatirraa kan ka'e waan namni ijoo waan koomataatira ijoo hedduun dhaggeeffatan jechuu jira. Ati akkamiin dhageessime gosan? Wallahi dhagahamtu seeda. Shure dhugaan dhagahamtu boo akkam woy sakkam taa'eetiin ilaalu jira guyyaa san taa'eetiin TVdha ilaalu jira. David Osoon akkama nu godhe mee gama keessan adeemnu Bakardiinoo Goochoo taa'eetiin ilaalu jira yaabar tapha kubbaa miilaa fixe mee isinoo tapha kubbaa miilaa keessatti waan isin dinqisiifattan yoo waan isin ajaa'ibsiisee jiraate mee gaafii jettuuf. Tapha kubbaa miilaa keessatti waa hedduus dinqisiisa. Silaammaatti taphataa kubbaa miilaa taatee garte waan nu dinqisiisu nu gaafatu ifumaaf beektaa'u. Garuu waa hedduu nama dinqisiisa. Sanirraa amma cinuma si himna malee takkuma takka si himna malee himnee fixu hin dandeenyu. Dhugaa laal ni beekala gartee. Amma gaaf tokko Qiddus Goorgisii fi eenyu taphachuu deeme ni beektaa? Manchester United. Qiddus Goorgisii fi Manchester United kaanee ni taphannaa. Tapha dhugaa? Tapha akkasiin agarree baran tapha Obaamaan bulchaan Ameerikaa jechuudha. USA. Pirezidaantiin ol bahee irraa dubbate White House irratti. Taphni kanaan jiru laala jee uummata Ameerikaa itti afeeree jechuudha. Tapha san irratti illee ijoollee teessan hunda guuraa dhaqaa jee ibsee jira jechuudha achirratti Obaamaan. Tapha guddina irraa beekamu. Tapha san tikeeta meeqa bitame ni beektaa? Biliyoona 9 tikeeta bitame jechuudha. Akka websaayitiin yoo toorante nataa gubbaa jirutti. Baay'inni uummata addunyaa biliyoona 7.5 ati immoo tikeeta nan biliyoona 9 bitatee jirta. Mee akkamii wanti kun mee fakkeeffadhu mee dubbitan. Seefin galeen haa. Jaalala taphni san oowwaa ta'uu irraa bar namni tokko 4 bitee bar maaliif jennaan Tokko tikeeta 4 bitee. tokko tikeeta 4 bitee maaliif jiha laal maaliif ni beektaa? Akkasii. Yoo badee ho'iidha yaanni yoo badee ho'ii taphni san akkana dabarre jaalala tapha saniif qabu jecha yoo kun badee kana jee 3 bitataa jechuu tokko. Ammaaraan jechuudha.
Ana masila tabasan kaisan injira kan injiru ififuun hin bitadhe katabataate bitadhe jechuudha. Taphattoonni gaafa san taphatanuu bitatan. Bitataan jechuudha. Ayi tokko nan bisne hundaa bitate. Taphni san hedduu oowwaa waan ta'eef amma fakkeenyaaf Obaamaan mataasaa White House irra guyyaa ol ba'e an shaniin bitee jee. Afaan isaatiin tokko micciyootii yaafin bitee jee eenyu gaa maqaa micciyoo Saashaafin bitee jee. Lama ifiifin bitadhe jee. Lama haadha manaatiif jechuudha. Shaniin wal irratti laal gartee akkanatti hundi isaanii shan namayyuu bitatee. Tapha oowwaa san akkasitti taphni oowwaan bar taphni akkasiin jiruun sin jee bar taphni. Eenyummoo jette. Taphni haa maal waa ta'a hin taphatamne akkasumaaf hin taphatamne bar. Duraanuu Manchester quban qabdu Qiddus Giyoorgis maatu niyyate malee niyyuma niyya malee quban qabdu. Manchester quban qabdu hin taphatamne. Taphatamni si ajaa'ibsa Bakardinoo. Kan ajaa'ibsiisu qaba. Rakkoo qabdan Bakardinoo. Rakkoo qabaa. Gaafii deebisaa qubsaan harkannee mee ammas gaba keessan adeemu Bakardinoo. Tapha addunyaa guddaa gaafa Bayern Munich fi AC Milan dhuftan ati gaafa san Bayern Munich taphachuu turtanii. Mee tapha san gubbaratti tapha geebaa gubbaratti daqiiqa 5 qofa taphattee baatee jedhamee dubbatamaa akka komataatira addunyaa guutuun gadhiisanitti. Mee daqiiqa 5 taphattee maaliif gabbaate mee? Osoo taphas xumuriin. Daqiiqa 5 jechuun hin taphan jechuun danda'ama beete. Bakka kana wayii jira. Sababa jira. Sababa ajaa'ibaati jira. Taphni akkanumatti tapha gadhiiseen boo namni caljee sababa jira. Anumaa laal guyyaa sansanuu laal. Ija banatti godheetiin. Jimaa qameetiin guyyaa sansanuu laal. Itti ciree. Shaajee. Laal anumaa akkana achi fiigee. Fincaan namudde. Akka jaba. Amma gaakkaan godhu dhabeetiin. Seeree egaa suutuma dhaqee. Gurratti itti himee jechuudha. Akkana fincaan namuddee akkami jennaan. Seeree gaara kam naan jeeni beektaa. As gara galeetuma anuu si daran naan jee. Isaas qabee jira. Angaa kan godhu dhabeetumaan tiyyumaan na baase jee firraa walitti galakkisee biraa qote firraa bee jechuudha. Tapha san galakkisee. Sababa sanitti. Okay, mee Bakardinoo gama keessanaa deebi'u. Amma gaa sadarkaan ati irra jirtu yoo darajaan ati irra jirtu darajaa beekamtuudha. Darajaa dhaloonni dhufulleen hawwuu osoo bakka san taane jee waan namni itti gaabbu takka. Mee darajaa tana akkamii geesse meeti? Darajaa tana mee akkamii geesse bakka tan? Darajaan tulaal darajaan itti laffa'ee fide osoo hin ta'in darajaa fooqee nagarra gizee ol baan akkanumatti irra ol baa gee laaluun akkammoo darajaa tana laalan akkanuma ol baatumaan gee malee waa akka birootti hin geenye. Qopqop jechaatuma akkasumatti ol beege qareetis osoo hin ta'in qameetumaan gee. Qameetuma malee qaree waan takka hin goone jechuudha. Bakardinoo mee gama keessanaa deebi'u DVD usoo akka konferansii addunyaa gurguddoon FIFA World Cup qopheessan gubbaratti taphattoonni beekamaa addunyaa hundi irratti ni hirmaatanii isinis gama keessan irratti ni hirmaatanii FIFA World Cup keessummaan tapha kubbaa miilaa hundi irratti ni hirmaatti konferansii gurguddoo addunyaa hoteela gurguddoo addunyaa gubbara hoteela akka 5 star faa gubbaratti hedduu argamtanii mee konferansii san gubbara maal faa fudhattan meesin maal faa fudhattanii achirraa deebitan? Konferansii san qoodaaniin andirraa fudhadhe waa hedduu turan galee qodaan irraa fudhadhe laakiin haayilaandii isaan irraa hafe fa'a sooftii isaan lafa dhiisan fa'a kana kanaan irraa fudhadha achi dhaqee waan biraan fudhadhu. Konferansii san gubbaa. Kana fudhataa jechuudha. Waan achi gubbadhe dhiisan konferansii gubbaa jechuudha waan achi gubbadhe waan akka bishaan ammaa fi kana fa'a kana fudhadhee gala. Wanni isaan akkasiin na barbaadanii mana na dhufaniif ta'a waan biraan seenaa na ergachuuf. Pilaatiin moo xaanitiin maal jedhama? Seef pilaatiin jettaniini jaarii sanfaan cinqii qaba. Saasaan nama ergata. Oguuta akka timbooja, oguuta akka siyyaara ja'a. Bakka cinqii jaarii san. Mee namoota bebbeekamoo namoota akka Peellee fa'a. Peellee. Wayi Peellee. Dhiifama booyin. Namoota akka Maaradoonaa fa'a taphattoota bebbeekamoo wajjin turtanii jirtan jechuun dhagahameeti jira. Mee Maaradoonaan yeroo hedduu diraaga fa'a hashiisha fa'a fayyadamee haala ittiin gool harkaan naqu yoo gaafa miilaan naqallee ni qaba jaanii dubbatanii jiranii. Mee dubbii tan akkamiin ilaaltee meeti walii galatti? Maal dubbiin saqacaanii kana? Maaltu dubbii kana oof? Oofanii ati mee dubbii tana gabaaf dubbii akkamiin ilaalta? Maaradoonaan amalan qabu inni malee hashiisha dhugaa inni nuti. Maaradoonaa maatu waan kana rakaa?
Maradona akkasii nama amanama. Dubbii tana kamiin laaltaan jeemeti walii galatti amma Dubbii kanaa tana akkamiin nama aastu namni kamiin laalaawu? Ha? Dubbii isa qacaana tun. An dubbii kanaa tana akkanti ilaalu siimu. Laal. Ha? Jeetumaan akkanti ijatti baasee laal. akka laalta jechuudha. Akkanumatti ani ijatti qabee laala waan akkana. Kami akkana jejeetiin akkatti ijatti baasee laal. Dubbii kana jibaaftee laala. Dubbii kanaa yoo naaste garagaleetiin irraa ta'a. Okay Bakardinio mee dalagaan isin amma daleedan maal faadha mee amma maal daleedanii dalagaan teessan gabaabduu dubbii amma ta'ammarra jirtan mee maal? Dalagaan tiyya ta'ammaa naggaadeedha. Naggaadee jaba. Dubai irraa meeshaa naqa. Meeshaa jaba. Waan akka killee, wullee, daangullee, culullee, ablee, osolee. Ni na hinatanas. Gama dubanne ina malee inni. Mee magaalaa tamirraa magaalaa taminne itanii mee wanta nama edana baasi. Kirraanee innu bakki nuti tirraanee innu wacaale. Bakki nuti geessunuus dawwalle. Cinqee bachuu. Mee Bakardinoo gochoo gama keessan osoon gaaffii isiniif qopheessine duratti dhaggeeffataa keenya tokko sarara bilbiraatti argama. Hello. 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 Ni dhaga'ama nuuf. Hello. Dhaggeeffataa keenya irraa sarara bilbilaa gargar citeetti fakkaatti. Taraa 42ffaa duraa citee sarara bilbilaa kuni 40ffaa yoo deebi'e ijibbaatee keessummeessinu ta'a. Mee gama keessan adeemu mee isin amma yeroo ammaan tanaa mee maalirra jirtan mee amma isin yeroo ammaan tanaa tana? Laal kursumarra jira waan biraarra hin jirtu. Kursumarra jira. Wanni isin amma gubbaa jirtan kursuma jechuudha. Mee gama keessan adeemu DVD mee dhaamsi isin hawaasaaf qabdu yoo ijoollee tapha kubbaa miilaa xiqqoo guddachaa jirtuuf mee dhaamsi isin qabdan mee maal fa'a? Dhaamsaanii nan dhaamuuf. Yaa saba koo, yaa nama koo. Yaa ijoollee teenya. Yaa xiqqaa keenya, yaa guddaa keenya, yaa fadhiidoo keenya. Kubbaa taphattanii yeroo teessan hin gubinaa. Yeroo isin kubbaa taphattan yeroon teessan ni gubatti. Kubbaa taphattanii yoo teessan hin gubinaa. Amma dheengadda mucaan tokko yeroo isaa dhiisee osoo kubbaa taphachaa jiru yeroon isaa gubatte dura. Yeroon isaa isaa baala gubachuu keessa dabartee kophee qabattee kopheen balbalte. Balbalte? Yeroon gubattee kophee qabatte haa. Kopheen balbaltee huccuu dabartee qaamni guutuun gubatte sababa yeroon gubattetti. Qaamni isaa hundi gubatee akkasitti yeroon isaa gubdee du'ee lubbuu isaa dhaqqabuu dadhabne. Saniifuu isinis nama yeroo gubuu yoo agartan bishaan irra naqaa duraa dhaamsa yeroon isaa kan guban. Saniifuu yeroo teessanis hin gubinaa nama gubuus ittiin dhiisinaa. Hana dhaamsa qi. Mee fuuldura keessan kaayyoon ta'e. Kaayyoon teenya ta fuuldura laal yaa'oo dhugaasa yoo sitti himne. Naafi Deevid Usoonis guyyuma tokkollee taatu laal dirree kubbaa miilaa ol seenne. Kubbaa miilaan tuqachuudha gartee kaayyoon teenya guddoon. Isin amma taphattoota miti? Taphattoota miti. Takkaa kubbaa tuqannee hin beeknu. Darsi. Isin amma taphattoota kubbaa miilaati maali isin amma? Hojjettoota. Takkaa kubbaa miilaan taphanne? Takkaan taphanne. Atoo taphataa kubbaa miilaati mi? Taphataa kubbaa miilaati miti daawwataa kubbaa miilaati. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo badiin teenyaa tanneen keessummoota miti jazbaa karra yaatu akka malee taanee qophii tana isaanii qopheessine qixaaxa isaanii torbaan itti aanu qixaaxa isaanii isin garsiisu teenya waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa qophii hafteef www.website.meya.com irratti nu argachuu dandeessanii galatoomaa.